Ashamar kafuni daawwattoota fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduuwwan jajjaba guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Huseen Maddaati. Oduulee kennaa guyyaa har'aa keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo fi Oromiyaa xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara ol'aanaa Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii hayyuu fi abbaa qeerroo kan ta'e Jawaar Mohammad hidhaa keessaa baafachuudhaaf alaa keessaan ijaaramnee hojjechuu qabna jedhaniiti jiru. Bal'ina oduu kana kan gama keessan dhiyeessu. Itti aansuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lolli Tigraay xumuramuu ibsanii lolli adeemaa jira jedhaniiti jiru. Akkasuma Dr. Abiy Ahmed amma Tigraayitti misoomni saffisiisaan akka deebi'uuf saffisaan hojjennaa jedhaniiti jiru. Itti aansuudhaan oduu kana isin biraan geenna. Dabalataan immootu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoonni Ameerikaa Somaaliyaatti akka baafaman ajajaniiti jiru. Oduu biraatiin immootu Raashiyaan Mooskootti talaallii COVID-19 kennuu eegalteetii jirti. Gabaabinaan oduu kanas kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti lammiin Keeniyaa du'ee ka'ee ture amma dhugatti du'eetii jira jedhameetii gabaafameetii jira. Isa kanas kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhatiin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhi dhufeetti isin ceessa. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork hidhaa keessaa akka bahuuf alaaf keessaan uf gurmeessinee hojii ijaarsaa irratti hojjechuu qabna jedhaniiti jiru. xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork obbo Jawaar Mohammad abbaa irree bara kanaa Dr. Abiy Ahmediin hidhamee mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun isaa ni beekama. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa obbo Jawaar Mohammad hidhaa irraa baasisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa turus hojiin kun gahaa akka hin taane fi caalmaatti of ijaarree hojii xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara ol'aanaa Oromiyaa miidiyaa neetwork hidhaa irraa baafachuu kana jabaannee hojjechuu qabna jedhaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa akka jiranitti ijaarsi hidhamtoota siyaasaa hidhaarraa hiikkachuudhaaf taasifamu biyya keessaa fi biyya alaatii walitti hidhata qabaachuu qaba jedhaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa yeroo waan kana dubbatanitti qabsoon armaduraa gaggeeffamaa ture keessatti diyaaspooraan Oromoo qabsoo Oromoon biyyaa gaggeessaa ture lafee dugdaa ta'uudhaan qabsoo Oromoo gargaaraa tureeti jedhaniiti jiru. Kanaaf diyaaspooraan Oromoo ammas qabsoo Oromoo tana irraa osoo abdii hin kutatin hidhamtoota siyaasaa kanneen hidhaa irraa hiiksisuudhaaf cimeetiniin qeerroo biyya keessaa wajjin qunnamtii jabaa uummachuudhaan waliin dalaguu qabas jedhaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa itti dabaluudhaan Jawaar Mohammad gaafa gara biyyaatti deebi'u rabbii fi nu qofaan abdatee deebi'ee kanaaf nummootu yoo callifne galfata isaa waan nyaanee nutti fakkaata. Kanaaf hundi keenna Jawaar Mohammad fi hidhamtoota siyaasaa biroo hidhaa irraa hiikkachuudhaaf cimsinee hojjechuu qabna jedhaniiti jiru. Egaan hundi keenna ergaa qeerroo Oromiyaa kana dhaggeeffachuudhaan saffisaan akka hojiitti hiiknuu fi akka Jawaar Mohammad faa hidhaa irraa hiikaman jabaannee haa hojjennuun dhaamsa kenna. Oduu keenya itti aanuun hojiin Tigraay deebisaniin ijaaruu hojii keenya duula booda isa ijoodha jedhe muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Deeggarsa namoomaa fi hawaasummaa bu'uuraalee misoomaa fi miidhaman deebisaniin ijaaruuf tajaajiloota bu'uuraa deebisanii jalqabsiisuudha jedheeti jira Dr. Abiy. Hojiileen kunneen gareewwan bakkichatti argamaniin jalqabamaniiru. Tajaajilli deeggarsaa namoomaa kutaalee hawaasaa saaxilamoo ta'an deeggaruudhaan cimee itti kan fufu ta'a jedhe. Tokko taanee isa addaan citee itti fufsiifna, isa diigame ni ijaarraa, isa fuulduraas ni misoomsina jedheeti jira Dr. Abiy Ahmed. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed lolli naannoo Tigraayitti jalqabame xumuramuu ibsaniyyuu lollichi ammallee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti akkuma itti fufetti jira. Gareen lamaanuu dhukaasa hamaa walirratti banaa kan jiran yoo ta'u wal ajjeesuu fi wal adamsuudhaaf bakkoota tokko to'atee kun irraa fudhachuudhaaf kun immootu kaafee to'achuudhaaf walitti muddaatii jiru. Dhimmi kun lammiilee naannoo Tigraay hedduu kan miidhee fi namooti 50,000 olitti tilmaamaman kan qabeenya isaanii irraa buqqaanii gara Suudaanitti baqatan ta'uun beekameetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun biyya keenyaa kana fakkaatan gama oduu addunyaalessaatti yoo ceene immootu
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoonni Ameerikaa Soomaaliyaan akka baafaman ajajan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp amajjii 15tti loltoonni Ameerikaa Soomaaliyaa keessa jiran hundi akka baafaman ajajaniitii jiru. Ameerikaan loltoota 700 ta'an humna biyyattii gargaaruun Al-Shabaab fi IS lolan Soomaaliyaa keessaa qabdi. Qondaalonni akka jedhanitti loltoonni gariin isaanii gara biyya ollaatti deemuun opereeshinii daangaa ce'uun gaggeeffamuuf hulaa banu. Dhiyeenya kana Tiraamp haaluma wal fakkaatuun lakkoofsi loltoota Ameerikaa, Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti bobba'anii turan akka xiqqaatuuf ajaja dabarsaniiti jiru. Pirezidaantichi loltootni Ameerikaa biyyoota kanneen jiran akka gara biyyaatti galan jedhanii waraanni loltootni kunneen biyyoota akka Iraaqii fi Afgaanistaan godhan qaalii fi bu'aa maleessas jedhaniiti jiru. Ibsi Peentaagaan humna waraanaa kana bakka kaasuun qabeenya waraanichaa bara 2021 Somaaliyaa keessaa baasuun hojii jalqabaa tahas jedhan. Kan ammoo jijjiiramaa imaammataa mitis jedhaniitii jiru. Dhaabbileen fiinxaaleeyyiin nageenya biyya keenyaaf yaaddoo tahan caccabsaa istiraateejii dorgommii humna guddaa qabaachuuf goonuun itti fufnaas jedhan. Haa ta'u malee ogeeyyiin akka jedhanitti loltoonni kunneen baafamuun akka hidhattoonni gaanfa Afrikaa keessatti babal'atan taasisa. Ji'a darbee keessa qorattoonni mootummaa Ameerikaa akka gorsanitti loltoota kanneen Somaaliyaa keessaa yoo baasane humnootni biyyattii keessaa hidhattoota ofirraa ittisuu hin danda'an jedhaniitii jiru. Miseensonni paarlamaa Somaaliyaa loltoonni Ameerikaa achi baafamuun shororkeessitoonni akka dabalan taasisa kun waan hamaadhas jedhaniitii jiru. Humnootni USA Somaaliyaa keessatti hafan ammoo Maqdishoo buufatu jedhe Peentaagoon. Somaaliyaan waggoota kurnaniif rakkoo siyaasaa keessaa kan turte yoo ta'u gamtaa Afrikaa fi USA loltoota erguun Moqdishoo fi naannawaan ishee harka Al-Shabaab fi Al-Qaayidaatti baasaniiti. Pirezidaantootni Ameerikaa erga bara 1993 humni addaa Ameerikaa 18 waraana hidhattoota irratti osoo taasisaa jiranii Maqdishootti ajjeefamanii isa dhimma nageenyaa Somaaliyaa gidduu galaa turan. Kunis fiilmii Black Hawk Down jedhamu keessatti bifa diraamaan hojjetamee agarsiifamee ture. Haa ta'u malee Ameerikaan waraana dhuma hin qabne keessaa baasna jechuun Tiraamp akkuma duula filannoo bara 2016 irratti dubbatan turan walitti aansuun waraana Al-Shabaab irratti gaggeessaa turan. Qondaalonni Ameerikaa loltooti Afgaanistaan keessaa jiran 5,000 turan gara 2,500tti kan Iraaq keessaa turan ammoo 3,000 irraa gara 2,500 kan gadi xiqqaatan ta'uu ji'a amajjiitti jedhaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama Ameerikaatii fi Soomaaliyaatiin jiru kana fakkaata. Gama odeeffannoo Raashiyaatti yookaan isin ceessu taate mootu Raashiyaan Mooskootti talaallii COVID-19 kennuu eegalteetii jirti. Raashiyaan kennaa talaallii COVID-19 ofiin argattee Sputnik V jedhamuun magaalaa Mooskootti eegalte. Talaalliin kun ji'a 4 dura qorannoo irratti adeemsifamaa tureen harka 95 milkaa'aadha jedhamuun akka namaaf kennamu hayyama argateetii ture. Amallee qormaata hedduu keessaa bahaa kan jirtu ta'us dhiibbaa yookaan side effect guddaa akka hin qabne ibsameera. Talaalliin kun kennuun kan eegalame yoo ta'u namoota kumaan lakkaa'aman talaallii kana fudhachuuf galmaahaniitii jiru. Raashiyaan talaallii kana baay'ina hangamiin oomishuu akka daangessu garuu ifa miti. Oomishtootni dhuma bara kana dura talaallii kana doozii miliyoona 2 akka oomishan eegama. Kantiibaan magaalaa Mooskoo Saarjee Sobaayin kan sagantaan talaallii kun eegaluun torbee dura himan. Namootni talaallii kana jalqaba argatan hojjettoota hawaasummaa kanneen manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan akka ta'an ibsaniiti jiru. Hojjettoonni dursii kennamuufiin talaalaman kun online kan galmaahan yoo ta'u umriin isaanii ganna 18 hanga 60 gidduu ta'uun dirqama. Talaalliin magaalaa Mooskoo kan jiraattota miliyoona 13 qabdu keessatti kun buufataalee talaalliif qophaa'aa 70 keessa kennama. Talaalliin magaalaa Mooskoo kan jiraattota miliyoona 13 qabu keessatti kun buufataalee talaalliif qophaa'an 70 keessatti kennama. Guyyaa 30 darban keessatti namootni qoricha lilmoon fudhatan kanneen 7 darban dhibeen sirna hargansuu isaan qabeen rakkoo fayyaa hammaataa qaban dubartootni ulfii fi hoosisan talaallii kana hin fudhatan.
Namni talaallii kana erga fudhatee guyyaa 21 booda talaallii si'a lammataa fudhata. Namootni talaallii kana fudhachaa jiran carraan weerara kana ittisuuf qabu guddaa waan ta'eef talaallicha fudhachuutti gammaduu ibsaniiti jiru. Raashiyaan addunyaa dursuun talaallii dhibee kana argachuu ibsitus biyyootni lixaa amantaa irratti hin horanne. Hanga ammaatti Raashiyaa keessatti namootni miliyoona 2.3 ol ta'an dhibee kanaan yoo qabaman kumni 41,730 ol ammootu du'aniiti jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaadhaa kanumaan raawwata. Odeeffannoon waa'ee namticha Keeniyaatti jalqaba du'ee ka'ee ammas deebi'ee du'ee mootu oduu keenyaa itti aanu keessatti kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu.